Biyya ormaatti fiixaan ba'umsa argachuu. Namni hunduu fiixaan ba'umsa argachuu barbaada. Tarii nuti barumsaan, jiruudhaan, gaa'ilaan, nagadaan, tajaajilaan waan adda addaatiin fiixaan ba'umsa argachuu barbaanna ta'a. Namoota sagalee Waaqayyoo keessaa fiixaan ba'umsa argatan hedduu keessaa namoota sadii walii wajjiniin ilaalla. Isaanis Daani'el, Nahimiyaa fi Yoosefidha. Daani'el nama booji'amee gara biyya Baabiloon geeffame ture. Biyya ormaa keessaa garbummaadhaan utuu jiraatu Waaqayyo fiixaan ba'umsa guddaa isaaf kenne. Waaqayyo Daani'elii wajjin waan tureef hiika abjuu isaaf kennee akka inni mootii Baabiloon duratti aboo argatu godhe. Seenaan isaa macaafa Daani'el raajichaa keessatti argama. Yoosef gurguramee biyya Gibxii garbummaadhaan dhaqe. Balleessaan balleessiniifis mana hidhaatti gatame. Inni biyya ormaatti fiixaan ba'umsa argate. Waaqayyo Yoosefii wajjiniin waan tureef lola hedduu keessa darbeetu garbummaarraa ka'ee itti aanaa bulchaa Gibxii ta'e. Kunis Waaqayyo waan isa duukaa tureefidha. Seenaa Yoosef seera uumamaa boqonnaa 37 kaasnee arganna. Nahimiyaan nama akkasuma garbummaadhaan biyya ormaa keessa jiraatu ture. Waaqayyo garuu yeroo dallaa Yerusaalemii deebisee akka inni ijaaru barbaade fiixaan ba'umsa isaaf kenne. Nahimiyaan Waaqayyo waan isaa wajjiniin tureef guyyaa 52 keessatti dallaa Yerusaalem kan diigame ijaaree xumure. Lolli hedduun isa irratti ka'us Waaqayyo isa gargaare. Seenaa Nahimiyaa immoo macaafa Nahimiyaa keessatti arganna. Egaa namoonni kun sadan namoota waan Waaqayyo isaan waametti fiixaan ba'umsa argatanidha. Fiixaan ba'umsa kanas dandeettii isaaniitiin, taayitaa isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin utuu hin taane gargaarsaa fi geggeessaa Waaqayyootiin argatani. Fiixaan ba'umsa utuu hin argatiin dura garuu waan ulfaataa fi rakkisaa hedduu keessaa darbaniiru. Egaa namoonni kun biyya ormaa jiraatanis, garbummaa keessa jiraatanis, sobaan yoo himatamanis, mootii biyya ormaatiin yoo bulanis, Waaqayyo gufuu kana hundumaarra isaan ceesiseetu fiixaan ba'umsa isaaniif kenne. Kanaaf nama Waaqayyo isaa wajjiniin jirutu lola irratti banamu hundumaa mo'atee fiixaan ba'umsa isa dhugaa argata. Nutoo waan Waaqayyo nu waametti fiixaan ba'umsa argachuuf maal goonu? Inni tokkoffaa Waaqayyoo fi haa abboomamnu. Daani'el, Yoosefii fi Nahimiyaan namoota Waaqayyoof abboomaman turani. Yoosefii Waaqayyoof abboomamuu isaarraan kan ka'e mana hidhaa seene. Achumaan karaa fiixaan ba'umsaatu isaaf baname. Daani'elii fi Yoosefii saba Waaqayyoon hin beekne gidduu yoo jiraatanis Waaqayyoon sodaachuu hin dhiifne. Inni lammaffaan Waaqayyoon haa barbaaddannu yookiin haa kadhannu. Namni Waaqayyoon barbaaddatu Waaqayyoon hin argata. Daani'elis, Nahimiyaanis akka isaan nama kadhannaa turanii macaafni qulqulluun in dubbata. Inni sadaffaan Waaqayyoon haa amanannu. Daani'elis, Nahimiyaanis Waaqayyoon amanataniitu waan Waaqayyoo itti isaan waameetti bobba'ani. Inni afuraffaan waan Waaqayyo itti nu waame duwwaa haa hojjennu. Waaqayyo akeeka tokkoof nu waameera taanaan fiixaan ba'umsa nuuf kenna. Kanaaf waan inni itti nu waame duwwaa irratti bobba'uudhaan fiixaan ba'umsaa arganna. Kottaa Waaqayyoof abboomamuudhaan, fuula isaa barbaaddachuudhaan, isa kadhachuudhaan, waan inni itti nu waame duwwaa irratti xiyyeeffachuudhaan fiixaan ba'umsa isa dhugaa isa biraa arganna. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru.